Daraartuu Shaamii bal'insaa qabdi. Mariin nagaa marsaa lammaffaan mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti taasifamaa ture waliigaltee malee xumurame. Waraana waggoota 5 dabraniif Oromiyaa golaa jiruuf furmaata laachuuf kaayyeeffame mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti torbee 2 dabraniif Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramu mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ibsa kophaan baasaniin beeksisanii jiru. Marii kana irratti hirmaachaa kan turan gorsaa dhimma nageenyaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad kan ta'an Dr. Redwaan Hussein yommuu ta'u, mariin marsaa lammaffaa kun Taanzaaniyaa magaalaa Dar es Salaamitti gaggeeffamaa ture. Addis istaandaardi maddeen dippiloomaasii irraa mirkaneeffadhe jechuun akka gabaasetti qaamonni lamaan dhimmoota barbaachisoo irratti wal dhabdee wiixata irraa eegalee jidduu isaaniitti cimee ture furuu hin dandeenye jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gaafii bulchiinsa hunda hammatee fi paartiilee siyaasaa Oromiyaa hunda hirmaachisu dabalatee jijjiirama bulchiinsaa guddaa irratti mari'achuuf yaada dhiyeessee ture. Haa ta'u malee mootummaan ammoo sirreeffama waraana bilisummaa Oromoo irratti taasifamu qofa irratti xiyyeeffachuu isaa maddeen dabalataan ibsanii jiru. Mootummaan gama isaatiin ibsa baasee keessatti gaafii dhugoomuu hin dandeenye gaafatan jechuun mariin waliigaltee malee xumuramuuf waraanni bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa akka ta'u godhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gama isaatiin baaseen mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu mirkaneessuun mootummaan Itoophiyaa hooggansa waraana bilisummaa Oromoo ofitti makuuf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasaa biyya kanaa furuuf fedhii hin qabu jechuun komate. Ibsa kaleessa galgala baaseen ABO'n marii marsaa kanaa keessatti hooggansa isaa olaanaa hirmaachisee akka ture eeruudhaan gaafiilee ijoo uummata keenyaa furuu fi daandii saaquuf ABO'n yaada hunda qabatee Oromiyaatti jijjiirama hiika qabeessa ta'e fiduuf Zanzibar irraa ka'ee hanga Dar es Salaamitti dhiyaatee mari'atee jiraas jedhan. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraa seena qabeessa ta'e kana fashaleessee jiraas jedhanii jiru. Qaamni lamaan kun waraana waggoota 5 dabraniif naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa turaniin qabeenya hedduu barbadeessuu bira dabree lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa turan. Erga bara 2022 miseensota mana maree caffee Oromiyaa fi mootummaa Ameerikaa dabalatee qaamolee garaagaraa irraa waamichi nagaa dhagahamu jabaachaa dhufee booda mariin kun itti fufe. Haaluma kanaan ebla 25 bakka bu'oonni garee lamaan yeroo jalqabaaf Taanzaaniyaa Zanzibaritti bakka haala mijeessitoonni akka IGAD mootummoonni Norwee fi Keeniyaa argamanitti wal ga'uudhaan torbee tokkoof marii taasisaa turanis qaamonni lachuu marii taasifame irratti adeemsa abdii namatti horurra gahamuun dhagahamus mariin kun waliigaltee malee xumuramee ture. Ammallee qaamonni lamaan sadaasa 7 bara 2023 irraa eegalee marii irratti kan bobba'an yoo ta'u mootummaa bakka bu'uun kanneen hirmaatan itti gaafatamaa odeeffannoo waraana raayyaa ittisa federaalaa Jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi itti aanaa isaaniiti. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun kan hirmaatan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Kumsaa Dirbaa yookiin Jaal Marroo fi Gammachuu Raggaasaa yookiin Jaal Gammachuu Abbooyyee akkasumas hoogganaa ajajaa Kibbaa Ejersoo Urgeessaa waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun hirmaataa turan. Odumul fakkaatu marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture milkiin goolabamuu dhabuu isaatiin gadduu jiraatonni golee Oromiyaa iddoowwan garaagaraa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ibsaa jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 5 darbaniif nageenyi dhabamee kan ture yommuu ta'u mariin araaraa eegaluu isaa abdii guddaa namootatti horee ture. Bal'inni isaa akka itti aanutti dhiyaata. Marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti taasifamaa ture milkiin goolabamuu dhabuu isaatiin gadduu jiraattonni golee Oromiyaa iddoowwan garaagaraa fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ibsaa jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 5 darbaniif nageenyi dhabamee kan ture yommuu ta'u marii araaraa eegaluu isaatiin abdiin guddaan namootatti horamee ture. Jiraataan godina Gujii Bahaa irraa Oromiyaa 11 fi yaada kenne akka jedhetti gadadoo waggaa 5 darban uummati keenya keessa turee fi keessa jiru marii marsaa lammaffaa kanaan boqonnaa haaraan argamuu wala jennee abdataa ture. Kana booda garuu waaqumatti laachuu malee falli jiranatti hin fakkaatu jechuudhaan miira abdii kutannaatiin dubbatee jira. Marii uummanni Oromoo kaabaa kibbaaf bahaa dhiyaa eegaa ture kana karaa mootummaa moo karaa ABO marartiin kun dhabame isa jiru waan beeknu hin qabnu kan jedhu jiraataan kun waaqaaf yookaan immoo rabbiif wanti dadhabame hin jiru isarra eeguu malee karaa namaatiin yaalli jiru kana fakkaatas jedhanii jiru. Mariin araaraa marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa magaalaa Dar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee goolabamuu qaamoleen lameenuu kan ibsan kaleessa sadaasa 21 bara 2023 ture. Jiraattonni godina Harargee Bahaa irraa yaada Oromiyaa 11 kennan gama isaaniitiin marii mootummaa fi ABO
gidduutti yeroo lammaffaaf gaafa eegaluu dhagaan gammaduu fi waraanni waggootaan 5 darbaniif bifa kanaan dura hin baratamne naannitti nagaa dhoowwatee xumura argatee Oromiyaan naannoo tasgabbii akka taatu abdiin eegaa turuu ibsanii jiru. haa ta'u malee mariin torbee lamaa oliif Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu isaatti gadduu fi marsaan sadaffaan dafee eegaluu akka qabuu fi dhukaasa dhaabanii hawaasa nagaaf dursa akka laatan gaafanas jedhanii jiru. Shawaa Lixaa irraa jiraataa yaada kennan immoo dhimmichi dhimma hawaasaaf yoo ta'e ammas araarri kun irra deebamee rakkoo hawaasaa kana giddu galeessa godhachuudhaan xumuramuu qabas jedhanii jiru. Hawaasa dararamee abdii kutate kanaaf ammas mariin araara dantaa uummataa giddu galeessa godhataasifamuu akka qabus dhaamanii jiru. Godina Wallagga Bahaa fi godina addaa Oromoo Walloo irraa jiraattonni yaada kennan akka jedhanitti waggootaan 5 darbaniif dararaa hammana hin jedhamne argaa kan jiru hawaasa waan ta'eef dantaa uummata kanaaf jecha carraa argame kamittuu fayyadamuudhaan nagaan uummata kanaa dhugoomsuun barbaachisaa ta'us kaasanii jiru. Shawaa Kaabaa Salaalee irraa jiraataa yaada kennan maricha miira addaan eegaa turuu fi milkiin goolabamuu dhabuu isaatti guddaa gadduu fi abdii kutannaa malee dheebuu hawaasa kun nageenyaaf qabu giddu galeessa godhachuudhaan marsaan biraa itti fufamuu akka qabus dhaamanii jiru. Ministeerri Deetaan nageenyaa fi miseensi mana maree obbo Taayyeen gama isaatiin oduu gaddaa dhaamsi araaraa fashala'uu isaa dhageesse jechuudhaan barreessan. Obbo Taayyeen sabni ganna 5 guutuu gadadoo hamaa keessa ture guyyuu ajjeefam guyyuu hidhamee dhaanam guyyuu qabamee saama boo'ichii fi iyyi isaa hin dhagaam buqqaatiin eeggaramnii fi madaan isaa hin mul'atu mariin Daarusaalamitti gaggeeffamaa ture waan duraan badee deebisuu baatullee badii biraa ittisuudhaaf furmaata guddaa ture fashaluun isaa sabaaf gadda guddaadha gadadoo keessa turame itti haafufu jechuuf akkaatas jechuudhaan barreessanii jiru. Fashaluu marii kanaaf shirri jiraatuun shakkii hin qabu kan jedhu obbo Taayyee wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumuun tolaaf hin turres jedhanii jiru. Itti dabalus waraana ganna 5 guutuu hin dhumin gaafa mariin eegalu fixuudhaaf dhaadatuun fayyummaa hin turres jedhan. Mariin fashale jechaan salphaa fakkaata ammoo dubbii laayyoo miti warra hiree sabaa nyaatuuf cidha warra sabaaf dhukkubsatuuf garuu gadda hadhaawaadhas jedhan. Barreessaa Igaadi kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoos mariin marsaa biraaf Igaadi qophii ta'uu kaasuudhaan kun akka ta'uuf abdii qabanis ibsanii jiru. Lakkoofsi namoota dhibee qufaa fakkaatuun qabamanii gara dhaabbilee fayyaa imalaa jiranii dhibbeentaa hedduudhaan dabalee jiraachuun himame. Dhibeen kun yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'ate yoo ta'u yeroo ammaatti guutuu Oromiyaa keessatti babal'atee jiraachuu Oromiyaa 11 jiraattotaa fi ogeeyyii fayyaa irraa odeeffatee jira. Guutuun gabaasa kanaa Ayyaantuu Abdiitiin isiniif dhiyaata. Lakkoofsi namoota dhibee qufaa fakkaatuun qabamanii gara dhaabbilee fayyaa imalaa jiranii dhibbantaa hedduun dabalee jiraachuun himame. Dhibeen kun yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'ate yoo ta'u yeroo ammaatti guutuu Oromiyaa keessatti babal'atee jiraachuu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Qufaan namoota hedduu miidhaa jiru kun vaayirasii influweenzaa koronaa yookiin dhukkuba sirna hargansuu hubu akka ta'e ogeeyyiin fayyaa himanii jiru. Dhibee kanaaf hanga ammaatti maqaan addatti mogga'eef jiraatu baatus mallattoon isaa garuu dhibee qufaa irraa hedduu hammaataa akka ta'ee fi dhibeen kun keessattuu ji'oota eebilaa fi caamsaa keessatti akka mul'atu himamaa jira. Mallattoolee dhibee kanaa keessaas muraasni dhukkubbii mataa qoonqoo garaa kaasaa funyaan keessa cufuu fi ho'i qaamaa dabaluun isaan muraasadha. Shamarreen jiraattuu godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu kan taatee fi Oromiyaa 11f yaada kenniti akka himtutti hospitaala Mattuu keessatti sababa dhibee kanaatiin lubbuun nama tokko darbuu himtee jirti. Kan raawwate godina Iluu Abbaaboor hospitaala Mattuu haala jalqabaa akka itaalloo godhame achumaan tuma qofaasisuu torban irra hin guunne achumaan laphee keessa hafane achumaan duute dubartiidha dubartii haadha ijoolleeti iyyuuti akkasii namarra hundayyuu immoo hin qofaas isaan jalqaba kana egaa kana geessisee kana bichaan gatii nu itti siqnee jirruuf iyyuu irratti barre malee warra kaanii gaambeennu garuu qofaadhuma jedhu jirri. Qorra faayiduu obaa jedhu waan akkasiiti gaambarree nu. Namni dhibee kanaan lubbuun isaa darbe kun torbaan tokko caalaaf hedduu erga isa qofaasisee booda sombarratti miidhaa geessisuun akka lubbuu dhukkubsataa kana galaafate kan himtu jiraattuun kun yeroodhaan gara mana yaalaa deemuu dhabuun dhibeen kun qaama hargansuu dhukkubsataa kana akka miidhu carraa baneefi ture jetti. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii Lixaatti dhibeen vaayirasii qofaa fakkaatu kun haalaan uummata keessa tamsa'ee jiraachuu Oromiyaa 11 odeeffatee jira. Akka jiraattuun naannichaa jettutti namoonni dhibee kanaan faalamanii jiraachuu fi namoonni hedduun akka dhibee salphaatti ilaaluun gara mana yaalaatti deemaa akka hin jirre ibsuun kanneen dhibee kanaan qabaman hedduun fuulli isaanii diimatee fi ho'i qaama isaaniis ol ka'ee kan mul'atu ta'uu ibsiti.
Dr. Gabbisaa Misgaanaa Yuunivarsiitii Jimmaatti ispeeshaalistii dhibee keessoo yoo ta'an turtii Oromiyaa 11 wajjin taasisaniin akka himanitti keessattuu namoonni umriin isaanii manguddoo ta'anii fi dhibee akka sombaa fi kanneen biroo qaban of eeggannoo guddaa gochuu qabu jedhan. Dhibeen tibba kana mallattoo qufaa fakkaatuun hawaasa keessa ariitiin akka faffaca'aa jirudha kan mul'ataa jiru. Garuu namoota asmii qaban umriin isaanii gara dullummaa deeme akkasuma dhibeewwan qaban kanallee immoo itti ammeessi akka isaan ciisanii yaalamaniif sababa ta'aa kan jirudha. Kanaaf hawaasni keenyi eeggannoo gochuu barbaachisaa garuu maaskii yookiin immoo uwwiftuu golgaa afaanii funyaanii kana godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhibeen kun hatamtamaan namarraa gara namaatti akka darbu ibsuun maatii tokko keessaa namni tokko dhibee kanaan yoo qabame carraan maatiin guutuun dhibee kanaan faalamuu bal'aa akka ta'e himuun haala kanaan maatiin hedduun gara mana yaalaa dhufaa jiraachuus ibsanii jiru. Dhibee kana ofirraa ittisuuf qulqullina dhuunfaa eeguurraa jalqabee haguuggii funyaanii kaawwachuun barbaachisaa akka ta'ee fi kanneeniin alattis namoonni mallattoo dhibee kanaa ofirratti argan hatamtamaan gara mana yaalaa deemuun yaala argachuu akka qaban himanii jiru. Gamtaan mootummoota Afrikaa baay'ee gaadi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marii marsaa biraa akka taasifamu gaafatee jira. Gaaddi marii marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabuu hordofee ibsa baasee rakkoo siyaasa dinagdee uummata Oromoo daraa jiru xumura itti gochuudhaaf mootummaa fi ABO kutannoodhaan mari'achuu qabus jedhee jira. Maadiin dabalata oduu kanaa qaba. Gamtaan mootummoota Afrikaa bahaa IGAD mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marii marsaa biraa akka taasifamu gaafate. IGAD marii marsaa lammaffaa milkaa'uu dhabuu hordofee ibsa baasee rakkoo siyaas dinagdee uummanni Oromoo keessa jiru xumura itti godhuudhaaf mootummaan fi waraanni bilisummaa Oromoo kutannoodhaan mari'achuu qabu jedhee jira. IGAD marii nageenyaa gaggeeffamaa ture irratti taajjabaa ta'ee hirmaachuu ibsuudhaan qaamoleen lamaan wal dhabdee siyaasaa jiru hiikuudhaaf marii irratti xiyyeeffachuu akka qaban ibsee jira. Barreessaan IGAD Warqinaa Gabayyoo rakkoo uummataa furuudhaaf marii irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu eeruudhaan marii marsaa biraa jalqabsiisuudhaaf heeyyamamaa ta'uu ibsanii jiru. Dr. Warqinaan naannicha keessatti nageenyi waaraa akka jiraatuuf gahee marii fi waliigalteen qabu akka hubatan dubbatanii jiru. Hojii gaggeessan olaanaan kun adeemsa marii kamiyyuu keessatti qormaanni ulfaatoo ta'an fi yeroon walxaxaan jiraachuu akka hubatanii fi muuxannoo adeemsa jidduu seenummaa IGAD dhimmoota walfakkaatoo kanaan dura kaasuudhaan ibsanii jiru. Hojii gaggeessan olaanaan kun adeemsa marii kamiyyuu keessatti qormaatni ulfaatoo ta'anii fi yeroon walxaxaan jiraachuu akka hubatanii fi muuxannoo adeemsa jidduu seenummaa IGAD dhimmoota walfakkaatoo kanaan dura kaasuudhaan ibsanii jiru. Dr. Warqinaan gareen lamaanuu wal dhabdee hiikuudhaaf marii karaa nagaa taasisuu isaaniitiif galateeffatanii garee teeknikaa fi taajjabdoota IGAD keessattuu bakka bu'oonni Ameerikaa fi Noorwee marii kana irratti deeggarsa taasisaniif galateeffatanii jiru. Mootummaa Rippaabilika Taanzaaniyaa marii kana qopheesseefis dinqisiifannaa qaban ibsanii jiru. Qaamoleen hundi dantaa uummata Itoophiyaa kabachiisuun adeemsa nagaaf kutannoo qaban akka kabajan hojii raawwachiisaan kun waamicha dhiyeessanii jiru. Dhumarratti rakkoolee hafan furuudhaaf gama lachuu marii marsaa biraa akka jalqaban abdii qaban ibsanii jiru. IGAD waldhabdee Oromiyaa hiikuudhaaf marii nagaa haala mijeessuu fi hoogganuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira. Lammiilee Itoophiyaa miiliyoona 57 ta'an dhiyeessii elektirikaa akka hin qabne ragaan baankii addunyaa ifoomsee jira. Piroojeektiilee rakkoo kaanii furu jedhamee abdataman keessaa hidhikoo isaa isa tokko yoo ta'u garuu